Of eeggannoo guddaa nuti taasisuu qabnu biyya namaa kana keessa gaafa jirru yookaan mana namaa keessa gaafa jirru akkasuma warroonni mana namaa hojjennu jechuudha. Mana daa'imaa warreen hojjennu jechuu kiyya. Of eeggannoo guddaa akka godhuu qabdan jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyada. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe share like gochuudhaaniin wantoota asirratti darbu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Ashama harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha har'a waan xiqqishu takka isinii qabadheen dhufeen jira. Innis maalidha yoo jettan walumaan turraa warri laayikii hin godhin laayikii gochaa warri immoo maatii hin ta'in maatii ta'a nu faana tura. Obboleettiin keenya tokko mana daa'imaa hojjetti. Mana daa'imaa yoo hojjettu daa'imni kun daa'ima waggaa 6ti. Daa'ima waggaa 6 ta'ee osoo jiruu daa'imni kun daa'ima kana biraa gaafa tokko madaamiin buna naa danfisi mataan na dhukkubaa jetteet na waamtee jette. Na waamtee daa'imni kun immoo isaan bira taphata. Akka carraa immoo adurroonni mana jiru adurreenni manatti horsiisu. Adurroota kana jalaa kan isaan ittiin taphatan meeshaalee adurreen ittiin taphattu xixiqqoo kan akka karameellaa jirtu biyya keenyatti yoo beektan biyyi jedhanii ijoolleen ittiin taphatu jechuudha. Isa sanii daa'imni waggaa 6 kunii fuudhee osuma ittiin taphatu isaan warra isaa bira taa'ee osuma ittiin taphatu fuudhee liqimse. Erga liqimsee boodasii mucaan kunii akka gadiin bahuu oliin bahuu gadiin bu'uu kokkee isaatti rakkatee daa'ima kanaa miidhee dhiiga afaan funyaaniin deebisee maaloo nutti fiigi nu gargaari yoo naan jedhanuu ani fiigee dhufuu mucaan dhiigni afaan funyaaniin dacha'eera. Fuunee deemnee gaafa osoo achi hin gahin liiftii keessa seennee liiftii keessaa osoo jirru mucaan achumatti nu harkatti gaggabee osoo hospitaala hin gahin nu harkatti du'e. Egaa obboleettiin keenya kun immootu baay'ee miidhamtee jirti. Baay'ee tokko boochi, baay'ee tokko dhiphattee jirti. Akkasumas immoo of eeggadhaa obboleewwan koo mana daa'imaa hojjettan tariitii madaamiin koo waan mana jirtuu fi waan ishii biratti akkas ta'eef waan ishii harkatti waan san osoo ishiin laaltuu ishiin dibbi jettee hin laalle osoo isaan TV ilaalaa jiranuu fiilmii ilaalaa jiru daa'imni immoo fuudhee liqimse ani kushiinaa keessaa buna naa danfisi jettee na ajajje kushiinaa keessan jira jette obboleettiin keenya. Egaa madaamonni tokko immootu jechuudha nama hin dhiisan jechuudha. Aarii daa'ima isaanii jala miidhameefillee jechuudha namarratti aarii bahuu danda'u jechuudha. Warroonni mana daa'imaa hojjennu hundumti keenyayyuu of eeggannoo guddaadhaan hojjechuu qabna. Daa'ima isaan nutti kennanii deeman ala gaariidhaan eegnee kunuunsuu qabna. Obboleettiin keenya kun yeroo isaan biraa deeman daa'ima kana haala gaariidhaan qabdee kunuunsitee waan isa barbaachisu hundumaa guuttee fi kan inni isa irraa dhoowwuu qabdu immoo irraa dhoowwitee mucaa kana qabdee isaaniin eegdi turte. Garuu akka tasaa ta'e homaa tokko guyyaa waaqayyoo isaaf murteessee hin oolle waan ta'eef garuu immoo mucayyoo kana gaafa baasuuf heduu mucayyoon kunii osoo madaamiin isii mana jirtu osoo abbaa fi haati bira taa'anuu haadhaaf abbaa biratti akkas ta'uu isaati waaqayyo mucayyoo kana in oolcha jechuudha. Garuutii immoo warroonni hojii hojjechaa daa'ima qabdan warroonni osoo madaamiin keessan isin bira hin jiraatin daa'ima qabaa hojii hojjettan madaamiin keessa yookaan kan hojii deemtu of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuu barbaade tanan nannesumarraani. Wanti kun waan baay'ee qalbii nama cabsuu fi mucayyoon baay'ee rifattee kan boossu ishiyyuu jechuudha mana yaalaa kan ishii barbaachisu akkasuma haati daa'ima sanii baay'ee tokko rakkattee dhibamtee durallee dhibee sukkaaraa qabdi amma ittumaayyuu wajjin rakkachaan jira jettee kan boossu jechuudha. Obboleettiin keenya kun boo'icha irraa kan ka'e rifaatu sanirraa kan ka'e likkii hin jirtu jechuudha. Sammuun ishii xiqqoo ishii waan sirrii jirtu hin fakkaattu jechuudha. Baay'ee boossi yoo boossu kana immoo waan dubbattuu fi waan jettu adda hin baafattu. Kanaafuu obboleewwan koo warri video kana dhaggeeffattan adaraa isinitti haa ta'u adaraa
maatii keessan yaadadhaa, akkaataa itti biyyaa itti baatan yaadadhaatoo adaraa gaafa isaan isin manatti isin gatanii daa'ima isaanii biratti isin gatanii deemanii hojiin isaanii mana keessaa isinitti hafee isinii loluu isinii wayya. Daa'imni isaanii gaafa waa isin harkatti taatu isaan nama hin dhiisan jechuudha. Daa'imni isaanii gaafa waa nama harkatti taate nama dhiisan jechuudha. Osoo ati maal hedduu jechuu danda'u, osoo ati maal hedduu akkas ta'e, osoo ati maal hedduu akkana ta'e jechuu danda'u. Garuu kanneen balleessaa isaanii ofitti fudhatanii maaliif osoo isaan wajjin taa'ee taphatuuti jechuudha. Daa'imni kuni kanii waa salliqimsee too kara lubbuun isaa darbuutti deeme. Isaan ofumarratti murteessanii cadhisanii deebisaniitu dhiifama na gaafatanii ani haadha ta'uufii hin dandeenye waan hin godhu hin qabu, ati shamarree gaariidha, shamarree daa'ima koo seerannaa kunuunsitu turte, kanaafuu immootuyyuu amma dhiifama guddaa naaf godhi jettee garagalteetuyyuu anaa dhiifama na gaafattee. Isin garuuyyuu madaamonni keessan tokko tokko akkas ta'uu baachuu danda'u. Adaraa of eeggannoo guddaa daa'imarraa ija hin buqqisinaa jettee obboleettiin keenya kun bu'aa hirqaati jechuudha kan ishiin nuuf qoodde jechuudha. Egaa warri dhageessanis jiraachuu dandeessu, warri hin dhageenye immoo viidiyoo kanarraa akka dhageessanii daa'ima isaanii irratti xiyyeeffatanii daa'imuma isaanii akka eegdan. Hojiin isaanii homaa miti jechuudha. Gaafa hojiin isaanii hafee isiniin lolan, gaafa immoo daa'imni sunirra miidhaan gaggahee yookaan miidhaan lubbuudhaan darbuu gaafa irra gahee isinillee gaafii tokko malee lubbuu keessan dhabdu jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti immooyyuu daa'ima isaanii lubbuun bahee namni isaan bira taa'uu hin jiru jechuudha. Mucayyoon kun waan isaan mana jiranii daa'imni kun isaan biratti otoo isaan TV ilaalaa jiranuu ishiin hojiirra osoo jirtuu isaan biratti gattee deemtee as kenninan qabaa jettee waan irraa fuutee fi balaan kun irra gahuu dide jechuudha. Malee osoo ishiin mana jiraachuu baattee daa'imni kophaa isaa akkas ta'e silaa mucayyoo kanarra miidhuma lubbuudhaan darbuu irra gaggeessu jechuudha. Biyya namaa kanatti akkas jechuudha. Lubbuu yoo baasan lubbuu baasuu, kanaafuyyuu lubbuu keessan eeggachuudha fi daa'ima isaanii maara ga'an eegayi, seeraan eegaa isiniin jechuun kun gorsa kiyya, gorsa obbolummaati. Obboleewwan kooyi of eeggannoo guddaa godhadhaa waanuma hunda irrattuu, hojii kamirrattuu xiyyeeffannoodhaan akka hojjennu Waaqayyoon nu haa gargaaru isiniin jechaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti obboleewwan koo warri mana kanaaf haaraa taatan akkuma jalqaba isiniif jedhe maatii ta'uudhaan hordofuu ni dandeessu. Akkasiidha. Horaa bulaa.